Ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo siillee baga nagaa taatan baga jiraattan jecha egaa hordoftoota kiyyaa koottaa irra buna nakaawudha buna akuufna jechuudha buna bakkuma tokkotti akaa jira akkuma argaa jirtanii baay'isee tan akaara jechuudha gallayyaa irratti nakaa jechuudha kaasilaa eelee hin qabnu dhiifama eelee irratti nakaaftu jechuun keessanii Ele rattakaau fi eleen qabu gallayya yookiin maxamashaadha jedhama mati biyya keenyatti sarratti nakaa jira jechuudha. Inna bunni yookaan buna keenya akkatti miicanu raffachaa jirra nuti maatti beennaa mati haa ta'uti garuu akkuma akeekumaan goggochaa irra malee bishaan qorra fo'aadhaan miicanii mati asitti itti naqanii lasiidhaan jechuudha. Kan mucuu jedhee raabamu biyya kanatti garuu dhugaa dubbachuuf biyya asii kanatti Hinni kana boga buna karabee dhaqxu jarattiin tuni dhugaa rabbii akka keenya kana miti hinni kan isaan jechuudha nuti irra dhiqa buna jechuudha. Innaa akkasitti abdii isaan illee asirratti abdii isaa wajjiniin kun buna rabba shaaraa isa wajjiniin buna danfisaa irra jechuudha. Akkasitti har'a kaakuma warra fataa jalaan zanaachaa irraa akaawwachaa irra buna akaawwannee lafa godhannee itti immoo suutaan danfifannas hin jedha. Akka kiyyaa kanatti shaxin jettanii isin argaartani. Innaa gisee tokko kaabuna illee danfifachuu waanuma jiru. Danfifadhaa isin jedha hordoftoota kiyyaa. Akkasitti bunni waan jiruu fi bunni baasittiin jira beektanii. Bunni baay'eetu jira. Bunni Itoophiyaa jechuudha. Innaa bunuma Itoophiyaati jechuudha. Innaa kanaafini bakka tokkotti akaa jira jechuudha. Gizuma hundan akaa'u gisee hundammoo kaakunu yoo urgaa illee isaanii gizuma tokko urgaa hidheetan malee isaan baay'ee naannoo jedhan jettanii sababa saniifan gisee tokkicha urgeessaa jira mana jechuudha. Innaa kootta asumaan warri buna dharraatan koottatii buna dhugaa. Koottatii buna dhugaayee sin jedhashee koottatii buna dhugaayee buna danfisaa irraa abdii isaati wajjinii. Abdii isaatis kuroo beela duraa na biraa dhabamtu kun ishiis na jala tol jettee dhugaa rabbachuu. Na biraa dhabamtu abdii isaa illee kun akkattina. Ishiinis na jala fiidde jechuudhaan immoo buna ni miicaaraa jechuudha. Ishiinis na jala deddeemte jechuudha. Viidiyoo xiqqoo ol iddoo qaqqabamee sirriitti mul'atti ani gadi hin qabne jechuudha. Qaatuma wannoo godhe waan ta'eef dalgan dhaabe. Innaa kanatti baay'ee isinitti mul'attu gabaabduudhas kaa'e. Waan ishiin godhaartu agar argitanii makuree fi bantee toostee jechuudha. Hojiin daa'imaa hojii miti bar. Hojiin daa'imaa hojii miti dhugaa rabbii. Ayi agarre makuree fi itti bante la agartanii. Nyaanni keessa jira yoo isaartii bar. Yoo isaartii sinin jedha nyaanni keessa jira. Gurbattii miti bar hin beetti. Abdiisan taatu miti jechuudha. Naa kanaaf akkasitti buna akoofne abdiisaa kiyya hojiin fataa zanaa jennee. Daffisaa jirra jechuudha kun ilaalmoon lolaanii jira amma akka inni maaliif kas gocha gootaan jechaanii jira nan lolaanii nan dhaga'u siniin jedha kaabdii sanni maali waan dharaa malee waan ishiin hojjettu hin jiru akkanatti na rabbashaa jira siniin jedha daa'imti yaa waanuma nama jaalattuun na rabbashti yaa'u danda'uudha malee yaa'u daa'imti maal godhanii miti akkasii waaqayyo dandeettii isaa nuuf haa kennu gooftanii. Isiniin jechuun jaaladha hordoftoota kiyyaa akkana fakkaata. Akkasitti buna akaawwannee fataa jennee abdii isaatii wajjin danfifannee jechuudha ishee. Buna akkasitti danfifannee abdii isaa waliin. Yaa'u gisee tokko kaa'amu jira miire. Manuma madaamii keessatti illee buna danfifachuun jira waan ta'eef yaa'u buna naa fidaa hojjettanii isinii fidan garuu ani beektaa akaawwamaan illee baay'ee jira kan Itoophiyaadhaatu akaawwamaan hin jira fidamee jechuudha. Itoophiyaa garuu ani dasna hin jedhu dhugaa akaawwamee kunuu kan isaan akaasu hin mi'aawu akka keenya amma akoofnee danfisnu kanatti hin mi'aawu jechuudha. Amma kan harka kiyyaa miicee ofii kiyyaa danfise kana wash kanan ofii kiyyaa miicee harka kiyyaan danfise kanatu natti mi'aana dhugaa dubbachuudhaaf kun nattuu mi'aawu wanta kanattuu mi'aawu kun jechuudha. Anamma kan akaawwamee dhufu anata baay'eetu jira mana kana keessa. Ani san dhugu. Kan ofii kiyyaa danfise kanan dhuga jechuudha. Isatu xiqqoo xaamii qaba boosuun immoo akka wayii jedha dhugaa rabbii maal akka ta'e garuu magaala bareedaa tokko baranni taarikumaaf akaawwamelleedha garuu keenyatu caalaa jechuudha. Naa akkuma argaa jirtan kun amma miicee ka'eeti akaa jira jechuudha. Akkuma argaa jirtanii miicee ka'eetan akaa jira jechuudha.
agartanii nakaa jira amma jechuudha. Yaa'u akkuma beektanii wanna maanqara ina koofnanii akka pilaastikaa jira wantichi kuni maaliif beektanii gallayyaan hin faaqamu yoonaan maanqara nakaa hin faaqama irraa dirrisaa jechuudha hin beektanii kun immoo kan gallayyaan kan itti akka faaqamneef jechuudha. Dhugaa dubbachuu galayyaa kana bunumaaf naa bitanii bara kanuma bunaati guddaadha garuu waan barbaadetti biddee illee tolchuu hin dandeessa baay'ee guddaa wayii. Garuu ani amma fakkeenyaaf kan buuphaa midhaanota jedhu hin jira lamatu jira. Inni faaqame bakka dirrisaa adii ta'e jechuudha. Kun ammoo dirrisaa gurraacha amma biddee illee tolchitee hin kaasa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Na kanaaf akkasitti akkuufnee daffisaa jirra abdiisaa tijaawitiini siniin jedha. Akkasii kun akkas gochaa jirra. Inni akkuma argartanii akkasitti magaala ta'ee jira. Dhugaa'in akaa baay'ee akaa shaggaadha. Duraanis itti akaa daffisiin ture waan ta'eef yaa'u kun inni akaa gallayyaan baay'ee sirrumatti akaa baay'ateen jechuudha. Akkasii siniin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf yeroo tokko buna illee daffadha. Bunni immoo faayidaa guddaa qaba hin beektanii bunni jechuun arra daffisuu osoo hin taane bunni baay'ee gaariidha mataa keenyaaf illee. Bunni immoo faayidaa hedduu qaba. Faayidaan bunaa waan baay'eedhaaf oola. Kanaaf buna illee daffifadhaa gisee tokko jechuudha. Asuma dhaamsa siniidhaan ijoolleen fakkeenyaaf nuskoofii fa'aa dhuddanii jirtan. Nuskoofii sanirra dhuginaati kana dhugaa jechuudha. Kuni baay'ee bareedudha. Dhugaa dubbachuuf kuni shaggaadha baay'ee kan ofii keenyaa miiccannee daffannu kanatu irra bunni dhaamillee qaba. Dhaamallee qaba waanuma hundaa viitaaminillee isa kanatu qaba jechuudha. Faayidaa guddaa qaba jechuudha bunni ishee. Faayidaa bunaa barachuu barbaaddan gogaalee irratti charchii godhaati ilaalati akkasuma immoo doktoroota garaagaraa irratti charchii godhaa ilaalaa faayidaa bunaa hin argattu jechuudha. Na kana fakkaata amma immoo akkoofnee kan geenye isinitti agarsiisa. Kunaati akkuma argartanii amma akkoofnee geessine jechuudha. Bunni keenyallee gahee jira koottaa bunallee dhugaa geessine jechuu jaalladha hordoftoota kiyya. Yaa xumurree jirraa jechuudha. Akkuma argartan kunooti buna akaa jira jechuudha kaa kunooti. Yaa buna keenya hin beektan immoo kaa buna keenya xiqqoo ishee ibiddi seena akkuma argartani. Yaa magaalumatti garuu akka arabootaa saniiti kan arabootaa dheedhuma jechuudha. Dheedhuma fincaan maarree fakkaata kan isaanii dhugan sun. Ani kun magaalatti irraa haree jechuudha. Kanaafuu irraa fadhee meenatti nan gube moo shaggaadha. Hin beekne kaa dhugaa irraa fannee buna kana akka taasisan irraa fannee. Innaa kana fakkaata kun walattee rabbiin jaalladha wanallee daffannee kun abdii isaatii asitti taasisan jechaa jirra. Syukuran. Nah kalau berkata aku terkenal dari bayi, bukan mau sama kayak ini bayi dah. Bayi subat dan juga garun skopi itu nanti kenal bayi. Tapi itu berarti video semua video lain skopi. Tapi saya ada tahu itu dalam video. Kamu pulang sudah bikin pernah buat video sama isi. Nah, makasih sih menjadi orang terdekat ya. Baru nih mau mana dia karatan. Subscribe itu kan mana dia Kata